Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan rotan kiyya. Egaa viidiyoo har'aa kana keessatti namoonni feesbuuka hedduu yookiin ammoo feesbuuka baay'ee bantanii qabdan kana keessa kan fayyadamaa hin jirre yoo balleessuu barbaadan dileet gochuu barbaadan jechuudha. Gonkumattuu akka nam tokkollee sarchii godhee isin agarre feesbuuk marraa yoo dhabamsiisuu barbaadan akkamitti akka isin dhabamsiisuu dandeettanis agarsiisa jechuudha. Dabalataan ammallee feesbuuka tokkos haa ta'uu lamas haa ta'uu yoo qabaattan akkamitti yeroo fayyadamutti hin jirre deactivate yookiin ammoo ol kaa'uu dandeettan akka namni tokkollee sarchi godhuu hin dandeenyetti dhoksuu akkamitti akka isin dandeettanis agarsiisa jechuudha. Egaa waa'ee deactivate irratti fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni feesbuuka isaa yookiin ammoo akkaawunti masa tiktookis haa ta'u kan namni deactivate godhu yeroo riippoortiin namoota duubaan itti jiru fakkeenyaaf sagantaa qabame akkaawuntiin kun riippoortii haa ta'u gruupiidhaan namarratti ijaaramanii jechuudha. Yeroo san karaarraa jalaa yeroo akkasan karaarraa akkamitti akka jalaa dhokfachuu dandeenyu yookiin ammoo jarraa kalarraa akka namni sarchi godhee waan san riippoortiin irratti hin gaggeessine homa kamiifuu haa ta'u jechuudha. Akkaataa isin iccitii dhuunfaa keessanii isintu beeka waan ol kaataniif jechuudha. Akkamitti akka isin ol kaachuu dandeettaniin isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Kanneen jalqabaaf gara chaanaala keenya haaromtan ammoo chaanaala keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa. Hiriyoottiin keessaniif qooda gaafii fi yaada qabdan koomentii irratti naaf katabaa. Egaa kana sirreeffachuudhaaf maal gootu kallattiidhumaan feesbuuka keessan ni bantu. Sana booda sarara sadan kana irratti al tokkoof ni cuqaaftu. Deebitanii maal gootu jala irraa gara oliitti haala kanatti ol harkistu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti ol harkistu. Sana booda settings in the privacy iddoo jedhuunatti al tokkoof ni cuqaastu. Sana booda deebitanii asirratti privacy shortcuts jedha. Asirratti al tokkoof ni cuqaastu. Sana booda jala irraa gara oliitti haala kanatti ol harkistu jechuudha. Haala kanatti ol harkistu. Tole sana booda asirratti delete your account in the information kan jedhu ni argattu. Al tokkoof irratti ni cuqaastu. Sana booda fuula kanarratti filannoo lama isiniif fida. Filannoon tokko kan deactivate jechuudha. Inni jalqabaa kun kan deactivate account jedha. Asirratti jechuudha. Akka fakkeenyaaf bakka irratti guutame kana duratti barreeffama dheeraa kana keessatti maal jedha? Facebook keessan deactivate yeroo gootan messenger keessan akka fayyadamuu dandeessan yookiin ammoo keessan jechuudha. Akka fayyadamuu dandeessan isinitti himaa jechuudha. Kan delete ammoo jechuudha. Isa lammaffaa delete account jedha. Deleting your account is temporary. Permanent jedha. When you delete your Facebook account, you won't be able to review the contents or information you have shared on Facebook jedha. Fakkeenyaaf Facebook keessan kana yeroo delete gootan contacting keessan gootuun ni bada yookiin ammoo delete tahaa jechuudha. Akkasuma ammoo maal jedha? Meseejii messengeraa fi meseejii messengeraallee guutuutti badaa jechuudha. Haala kanatti isin ajaja jechuudha. Fakkeenyaaf kan deactivate yoo barbaadan akkuma inni jiru bakkee mallattuma isiin irra jirtan irratti dhiisuudhaan as jala kanatti continue to contact deactivation kan jedhu irratti jala kanatti cuqaastu jechuudha. Cuqaasuudhaan itti fufutanii isin ofirraa cuftu salphaadha yaada. Inni gadhaanu kun ammoo asirratti guutuudhaan continue account deletion jedha. Al tokkoof asirratti guutuudhaan delete yoo godhuu barbaadan jechuudha. Kan delete account kan jedhu kan lammaffaa kanarratti gad deebisuudhaan maal gootu continue jechuudha. Kun kan lammaffaa kan delete jechuudha. Kan amma continue jira. Network kiyyaaf sana egaa. Sana booda haala kanatti fuulli kun ammas isiniif banama. Sana booda continue to account deletion kan yeroo tal tokkoof ni cuqaastu. Sana booda fuula kanarratti maal akka ni jedhu ni dubbistu yookiin ammoo ni ilaaltu jechuudha. To keep message deactivate instead jedha. Fakkeenyaaf save posts in your archive jedha. Facebook posts keessan archive jalatti yookiin ammoo fakkeenyaaf archive jechuun messenger irratti WhatsApp irratti ni jira jechuudha. Meseejii fuutanii fakkeenyaaf qabdanii archive kan jedhu sinibaa archive gochuu dandeessu jechuudha. Kun ammoo download your information kan jedhu kun download information jedha. Transfer information
information keessan share gochuu jechuudha yookiin ammoo device tokko irraa device tokkotti dabarsuu jechuudha. Dhiifama namatu ala kana waaqo'a. Sana booda maal gootu kana hunda erga hubattanii booda delete account kan jedhamatti ni cuqaastu. Sana booda paaspoortii keessan ni guutuu jechuudha. Paaspoortii Facebook keessanii isa sirriitti guutuudhaan continue jettanii itti fuudhaan steppiilee isin hafe xumurtanii yookiin ammoo dangootanii irraa deebituu jechuudha. Akkas haala kanatti delete gootu. An amma as birachiin taru Facebook kana delete godhuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf isin karaa kanaan deemtanii Facebook keessan kan ofirraa balleessuu barbaadan delete godhuu barbaadan sana gonkumatti ofirraa delete godhuu dandeessu yookiin ammoo ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha. Akka nam tokkollee search godhee Facebook irratti isin hin barbaanneef.